garaagarummaa waaqayyoo fi garaagarummaa Yesuus ilaalaka. Waaqayyo abbaan waan fedhe ofii isaatii hojjechuu danda'amu hin danda'u. Yesuus wajjin hojjetu sadan tokkuma hojjetu. Waaqayyo abbaan kophaa isaa hojjechuu hin danda'u. Maal fa'a yeroo kamii? Yeroo kamiin iyyuu waaqayyo abbaan kophaa isaa waan fedhe hojjechuu hin danda'u. Sadanuu tokkumadha. Wal faana malee waan sadanuu tokkoo miti. Waaqayyo abbaan yoo waan tokko hojjechuu fedhe waan fedhe hojjechuu hin danda'u. Kophaa isaa waan tokko hin hojjetu. Aarsa Yesuusiin malee waaqayyo abbaan kophaa isaa waan tokko illee gochuu hin danda'u. Abbaan ani kophaa koon hojjedha jedhu naa kenne macaafa. Naafis gaaffii ta'e jira. Akkamitti gaaffii ta'e seeta? Abbaan iddoon itti kophaa koon hojii hojjedha nama tokkoyyuu hin barbaadu. Yesuusiinis hin barbaadu jedhe. Iddoon itti kophaa isaa hojjete. Iddootti abbaan kophaa isaa hojii hojjete Yesuus nama tokkoyyuu Yesuusiin itti hin barbaadin Hafuura Qulqulluu malee hojii hojjete dafinaanis. Ermiyaas raajichaa boqonnaa 45 lakkoofsa 21 irratti walitti hima. Walii wajjinis mari'adha. Sinii galaa? Dhimma keessan dhiyeeffadha. Kana eenyutu beeksise? Duraan dursee eenyutu raajii dubbate? Ana Waaqayyoodha. Ana Waaqayyotu kana godhe mitiire? Ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru. Waaqayyo inni qajeelaan fi inni fayyisaan ana malee hin jiru jedhe Waaqayyo. Wayne Hafuura Qulqulluu waan eekkanneef isiniin galu. Hafuura Qulqulluu waan eekkanneef isiniin galu maal sigu? ፍጹም ሰው እኮ ማለት አምላክ አይደለም ማለት እኮ ነው ትርጉሙ ራሱ ከ100% ምንድነው ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው ማለት ደግሞ ሰው አይደለም ማለት ነው ታዲያ ፍጹምም ሰው ፍጹምም አምላክ ነው ይሄን ስንል ደግሞ ብዙ ጊዜ ምን ይሉናል አንተ ይሄንን የምታስበው በሰውኛ ጭንቅላት ስለምትመረምረው ነው በሰው ጭንቅላት እየመረመርክ ከሄድክ መጽሐፉ እንደሚለው ፊደል ይገላል ነው የሚለው እሺ በምን ልመርምረው ሰው ነኝ የተሰጠኝ የሰው ጭንቅላት ነው አንተ የገባህ ምን አይነት ጭንቅላት ተሰጥቶ ነው ታዲያ አንተ ይሄ እኮ ፍትህ አይደለም የገባውን ማስረዳት አለበት ቁርአንን አምላካችን አላህ ያወረደው ሰዎች ሁሉ እንዲረዱት ነው አይደል ሙስሊም ይገባዋል ሙስሊም ያልሆነ አይረዳውም የሚል ነገር የለም ከጀርባው ሌላ መልእክት ከሌለው በቀር እኔ አንብቤ እንደገባኝ ወገኔም ማንበቦት ሊረዳው ይችላል ከኔም በላይ ሊያውቀው ይችላል ያልገባው ነገር ካለስ ጠይቆ እኔ ከገባኝ ላስረዳው ይችላልው ነገር ግን ሄጄ ስጠይቀው ይሄ ሚስጥር ነው ላንተ አይገባህም ካለ ምንድነው ታራሰበካው እሺ እኔ ስጠይቀው ጥቅስ አውጥቼ ስወያየው ካንተ ተሰውሮብሃል ላንተ አይገባህም ይለኛል እሺ ካለገባኝ ምን አረጋለሁ ስለው ኢየሱስ ጌታ ነው እመን ትድናለህ ይለኛል አረሱም አይገባኝ ሰበካው ይገባኛል ማለት ነው ሲሰበክ ሲነገረኝ ይገባኛል ግን አልገባኝም ብዬ ጥቅስ አውጥቼ ስጠይቅ ግን ኖ አይገባህም እባላለሁ ለምን